Godinaalee Gujii fi Booranaatti waggoota sadanii darbaniif rakkoo nageenyaa mudateen gaaga'amni lubbuu namaa fi qabeenyaa jabaan mudateera. Gaaga'ama mudatee fi qaamoleen kibba Oromiyaatti lolattee jiran sirni biltsiginnaa fi waraanni bilisummaa Oromoo yeroo garaagaraatti quba walitti qabaa turaniiru. Gaaga'amni kibba Oromiyaatti waggoota sadan kana mudate yeroo ammaa hawaasa naannichaatti jireenya hammeesseera jedha gabaasni Guyyoo Waariyoo haala waggoota sadan darbanii kan kibba Oromiyaa xiinxaluun qopheesse. Rakkoo nageenya waggoottan sadeen darban Oromiyaa kibba Gujiif Booran keessatti taateen namooti baay'ee yojjeefaman hedduun qe'eef qabeenya isaanirra buqqa'uun kaan immoo hidhaaf gargara kakkaatiif saaxilaman gabaas barkum 2019 kee jaarmiyaan mirgilmaan namaatiif falmamnes intarnaashinaal balbaloomseen namooti baay'een sabab waraan bilisummaa Oromoo soortan achi keessa firqabdan yookaan waraan kanaa waltidhat qabdan jedhuun jimlaarra shanamuu dabri immoo manirra gubamuu fuulu mata durarra saasaan tuman ijjeefamu jaarmiyaan kun ragabaay rakkoo gaagam mirgilmaan namooma Amnesty International gaafas Gujii keessatti matuuf bulchaan godin Gujii lixa gaafas abbabarra bunno gaafiif deebi'oo min waliin gaafas godheen akkan jechuun deebiisa. Siyaas kaleensi asitti qaama ol gaafasii gaafi wanna kun jedhanii hojjetan malee godina kiyya keessa wanna akkasii. Abbabarra maqballeessi jettan waan hoomi sanirra kacuuf maqballeessiitiin dabruu jirtan gabaasa Amnesty maqballeessi jettanii guutuma decline gootan Gujii keessan nami duuni dhamuun irda deebiin koommatamuu jirtan kan keessa tokkolle akka balleessa asin fudhatani ta'e. Baalaansi godhuu qaba. Dhufee laalee gaafadhaama tokko qofaan dippendensi ta'e indipendensii muti dhufee gaafanne illee tokko qaama shanee kan socho'u waa isaan raawwatan uummata keenya waa isaan tolchan waan tokko ton gabaasii callisee ta'e miseensota shanee qofa gaafatee qe'ee haallee shanee uummata irra dhowwuuf itti gaafatamu haa qabdanii san malee uummataa miti uummati nageenyi uummata hin eegamne godin kan kee duddu daawwaat dhiibba dhaqqabdu uummati himachaa ture Amnesty gabaasa ture balleessa shaneettanii qaam tokko maxxansiisanii san akka mootummaatti santi ulfaatu. Akkas jettee as gaafatuu hin dandeessu. Akka nama joornaalistii tokkootti baalaansi godhii gaafatu malee akkas jettee gaafatuu hin dandeessu. Abbabarra qofaa miti qondaaltoti mootummaa godin Gujii lixaa Booran Gujiif Booran liiban bulchaa turaniif bulchaa jiran cufir deddeebiin jecha uummata nagaa dabalate rakkoo uummata nagaa jiru jibbisiifti kanaaf waraan bilisummaa Oromoo alaatu. Ajajooti waraan kana jechuun cibra soddon Booroo jechuunis Booran keechochorra hoogganaan liiban gurraachaa cibra oda adoolais Gujii kee garmaamuuf jimaree baay'ee deddeebiin himata mootummaa kan jabeessanii mormachaa turan namoota nagaa sabab ijjeefnuuf tokkollee hin qabnuun yeroo cuf deebii warraati. Armaan durallee namootni akkanumatti nami Booran ijjeefamuu dhageenyee warsun keessa hagarii am kottobbifaa parpasii lakkumsanii ijjeeftanii uummati dubbataa qottoola tokkofan kaasanii qaamii keessaniyyuu makkalaakaa qofaa miti qaamii keessaniyyuu nam ijjeesuur dedeebanii dubbatanii kuni nagam dhugaa. Waan soba jarri sobumaan bulaa jirti jarri sobumaan uummata kana dhuguugaa jirti kun dhugarra fakkaate nu jarri lakkisi ragaadha dhiyoota nama liiban karaa jedhamu qaama poolisii keessa qabne turre qaamta nu gadhiifne jirra kunu nu ragata. Jidduu tana duub namoota hedduun nyaatame hedduuf rafiixa dhaabe baay'eet hidhaa buqqaatiif gargara kakkaatiif saaxila Gujiif Booran qof keessatti taakaroo siyaasaa hamurmii bulchuuf waraan bilisummaa Oromoo jidduu waggoottan sadeen darban godhameen daa'im gan 10 jaarsi gan 80 dabalate qulqulloota baay'eetti jeefame ragaalee qulqulluu qabaachuu baannus Gujiif Booran keessatti aanaalee akka liibaan gooro doolaa gumeel dalloo duddu daawwaa dirree fadoola bule horaa mooyyalee fareero malka sooddaa galaanaaf suuro barguudhaa qarcaaf birbirsi koojawaa facuuf keessatti Oromoon dhuugii dhumu ragaalee mul'isu waraan shifta jedhuun kan to'achuuf opereeshinii waraana jalqabe jira kajedhe mootummaan biltsiginnaa yeroo akka uummata qulqullichi maatii yookaan deeggartoota shanee jedhuun kopha qubsiise sarbiis mirga namooma irraan ga'u qofa don taane manirra gube horii jala qalachuun diinagdee isaanii hongeessaa turuuf deddeebiin OMN itti machaa turan. Waan guma tokko waan masalmeen jala kan nu qabatin qabdu haan du'eedhaan haan garaachaan dhabn diinni dhabn rakkoo iddoo kanaa tarkaanu qabaa. Akkaraar buusaniif itti gaafatame guddaan karra eegama abbootiin gada Booranaaf Gujii immoo dubbi siyaasaa tan keessa harka galfachuun murteewwan siyaasaa fokkisiisoof aadaan Oromoo hin eeyyamne hedduu dabarsa turuun koommata. Akka
fakkeenyaa yoo fudhannu murni siyaasaa tokko deeggaruun kaan abaaruu filannoo paartileen siyaasaa godhatti irratti hirmaachuun duulna filadhaa yookaan poolitikaal kampeen adeemsisu qofa osoo hin taane gareen sun nyaapha uummata waan taateef ijjeesaa dibadha jechuun murtee du'a dabarsaa turan. Abbaan Gadaa Booranaa Kura Jaarsoo qaamii abbaa Oshanee jedhamu nyaapha Booranaatii jedhee labse. Rakkoon uummata immoo jabaatteetu itti foofte. Manidhaa keessa baasuun namoota rashanuun jiddu galeessaaf lixa Oromiyaa keessa baratamte Booranaaf Gujifa keessa dhagaamu eeggalte. Waraani bilisummaa Oromoo gamisaatiin duul mootummaa hundeen buqqisu jedhuun lol ji'oota muraasa dur jalqabeen. Daandiiwwan magaalota aanaa magaalota godinaaleetiin wal qunnamsiisan hedduu dhuunfachuun jireenya uummata shororkaa irratti argama. Akka fakkeenyaa Gumeel Dallootiif Liibaan Gooroo Doolaatiif Bulee Hora keessa dubbii waan jabaat fakkaata. Warri rakkoo siyaasaa kan baqachuuf Itoophiyaa ragam Keeniyaatti hakkimmoo gaagam namooma hamaaf saaxilamu isaanii dubbatama. Ji'oota muraasaan dur jecha gara jabeenya aanamiyoo dargaggoota manidhaatti baasanii rashanamanirra godhan baqachuun Keeniyaa bulchiinsa kutaa Marsabee Sololoo kargamu uummati Boorana lakkoofsaan 2,000 dhiyaatan rakkoo hamaaf saaxilamu OMN itti baane. Mootummaan immoo uummata baqatu tokkollee hin qabne jechuun waakkaata. Arguu jirtan kun suura namoota malee bineensi hin fakkaatu. Kibba Oromiyaa Gujiif Booran keessatti gaagami namooma akkuma tufan jira jedhan. Faamilii attee anoon armaan jira artiin kutaanoo amma fulaan kuttini kutaan jira ariyaa. Garuu keenyatti aanutti wayitaa ceenu ammoo lola humnoota Tigraay waliin geggeessaa jiruuf waraanni bulchiinsi Abiy Ahmed hiriirse waraana kaayyoo lolichaatti hin amannee fi loluufis fedhii hin qabne ta'uun dirree lolaa jijjiiruuf danda'eera jedhu namoonni lolicha keessatti qooda fudhatan. Dargaggoonni humna haaraa irra jireessaan Oromiyaa fi naannoo kibbaatii guuramee lola kanaaf duulaa jirus humna muuxannoo fi leenjii waraanaa gahaa hin qabne hololaa kaadireen oofamee faayidaa fi kan deemu malee miira biyyaa fi loluu kan of keessaa hin qabne ta'uutu himama. Qondaalonni fi miseensonni waraanaa lola kana keessatti booji'aman haaloti dirree waraanaa irratti argaa jirru. Bu'aan lola kanaa kan tilmaamameen ala ta'uu mul'isa. Dargaggoon keenya lolaa hiika hin qabne kanaaf hiriiranii dhumuurraa ofaa qusatanii jechuu irratti argamu. Guutuun oduu kanaatti aanee dhiyaata. እኔ ደበበ ኮሎኔል ካሱ ነው የሚባለው ወገልቴና 52ኛ ክፍለ ጦር የሰባተኛ ሬጅመንት አዛዥ ነበር። ኮሎኔል kun nama umurii isaanii dheeraa raayyaa ittisa biyyaa keessatti dabarsan ta'uu dubbatu miseensa waraanaa sadarkaa gadiirraa kaanii hanga gulantaa waraanaa olaanaa gahuufis danda'anidha. Lola qaammee 5 bara 2013 Waganxeenaa bakka jedhamurraa karaa gaashanaatiin waldayaatti cehuuf taasisaa turaniin humni isaanii haleelamee humnoota Tigraayin booji'amuu dubbatu namni kun. ጳጉሜ 5 ነው። ጳጉሜ 5 መከላከል ወረዳ ላይ ያለን ነው። በስተጀርባ ቆረጣ በመምጣት ያው ሰራዊቱ ጥሎ በመሸሽ ወድቀን ቆስለን ነበርና በዛ ምክንያት የዘኔ ምን 52ኛ 11ኛ አሉ 30ኛ ነው 21ኛ አራት ክፍለ ጦሮች erga lolli kaaba Itoophiyaatti eegalamias humnoota Tigraayin waraanuu fi kan ammaa dabalatee adda shaniin hiriireen jira jedhu namni kun kallattii hiriiran maraanuu injifatamuu fi waraanni keenya deegamuutu nu mudatee jedhu. Kanaaf ammoo waraanichi kaayyoo lolichaatti amanuu dhabuun loluufis fedhii kan hin qabne ta'uun sababa ijoodha jedhan. ያሁኑ ውጊያ በጣም ፈጣን ነው። ወያኔ ወሰራን ከባድ ነው። ቆረጣ ይቆርጣል። ፍጥነት አለው። የተኩስ አቅሙ የማስተሳሰር ችሎታ የማዋጋት ችሎታ ከፍተኛ ነው። አምስት አካባቢ ውጊያዎች ገብቻለሁ። አምስቱም የኛ ጦር ይፈርሳል። እስካሁን የተገኘ ድል የለም። ሰራዊቱ ላይ ሰራዊቱ የመዋጋት ፍላጎት የለውም ጭራሽ ብሎ የሚያምራር ስለሆነ ጥሎ ነው የሚሄድ። የሆነ ትንሽ ድምፅ በተሰማ ቁጥር ጥሎ ይሄዳል። ሰራዊቱ አያምንም። ቢያምን ኖሮ ጠንክሮ ይዋጋ ነው። ካለው ብዛት ካለው የእንትናም አንፃር እምነት ስለሌለው ነው የሚፈርሰው የሚሸሸው የሚከዳው ማለት ነው። ሀገራዊ ስሜት ላይ በትክክለኛ ህጋዊ በሆነ ሁኔታ ቢሆን ኖሮ ይዋጋ ነበር። አሁን እምነት የለውም። Diigamuu waraana keenyaatiif waraanni kaayyoo lola kanaatti amanuu dhabuun sababa ijoo ta'us lola keessumaa Tigraay keessatti geggeessineen haleellaan yeroo garaagaraatti waraana keenya mudate hoogganoota waraanaa hedduu nu dhabsiiseera. Kun ammoo dhimma waraana keenya butucha isa kan biroodha jedhu. አመራር አቅም ስና ችግር አለ። አመራሩ የለም። አብዛኛው ሰራዊት ነባር ቢሆንም ግን ተደምስሷል፣ አልቋል። በፊት በትግራይ ውስጥ ያለን ነበሩ ሰራዊት ያለው
Qondaalli waraanaa kun maaliif akka Tigraay waliin lolatti jiran gaafachuun illee rakkoo biraa waan hordofsiisuuf callisanii duuluuf kan filatan ta'uu ibsaniiru. Bulchiinsi Abiy Ahmed dhumaatii jabaa lola Tigraayin waraana isaa mudate humna haaraan bakka buufachuuf godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessaa dargaggoota guuruun waraanaaf hiriirsaa jira. Humni haaraan dirree waraanaatti guuramu kun holola kaadireetiin oofamee kan dhufu malee kan muuxannoo waraanaas ta'e leenjii gahaa qabu miti. Miira biyyaaf loluutiin qaama sochoo akka hin taanes dirree lolaa irratti qabatamaan argaa jirra jedhu koloneelli kun. ያው አዲስ ሰራዊቱ የመሰልጠኛው እየሰለጠነ ነው የሚመጣው ወደ ጉርሸለቆ ውርሶ የብሔረሰቡ ነው ተወጣጣ የሚመጣው የውጊያ ስልጠና ማነው ልምድ የለውም ግን ዛሬ ገና ህፃን ነው ልጆች ናቸው እና ሀገራዊ ስሜት የለም በብዛት ግን ይገባሉ ለምንድን ነው እንግዲህ ያው በብዛት በየክልሉ እንግዲህ ክልል ራሳቸው የሚቀሰቅሷቸው ይኖራል ካድሬ ያለው ይኖራል adeemsi kun akkanumaan dhaloota ficcisiisuu yoo ta'e malee bu'aan argamsiisu hin jiru bu'aan waraanichaa kan bulchiinsi Abiy Ahmed abdateen faallaa ta'us argaa jirra jedhan qondaalli waraanaa kun miseensonni raayyaa ittisa biyyaa humni riippaabilikaan gaardii fi humni addaa poolisii Oromiyaa lola kana keessatti booji'aman biroonis haala waraanaa kaabaa ilaalchisuun yaada kennaniin dargaggoon Oromoo waraana kaayyoo hin qabneef gatii hin malle baasuurraa akka of qusatu dhaamaniiru. Afaaree waggaa deemnee riippaabilikaan kan deemne riippaabilikaan gaarri jedhamneeti kan marraqamne deemne utuu marraqamnidha kan baane sanbooda kan qabamne kan booddee afaariin deemnee qabamne afaar irratti harka qabne booddee harka isaan seenne kunuma maqalee seenne jirra qanii banu waaqa beekaa jedha. Ani akka kootti kan jedhu qeerroon waa tokko murteessuu dura yaadattanii waan jiru sardamuudhaan hin ta'inis mutumaan laaltanii waan gara itti deemtanu yaadattanii galuu qabdu malee carlistanii yaadatuun laaliin keessa seenuu hin danda'amtini murteessuun rakkina booda waan ta'uuf qeerroo waan keessa deemtan laala deemuun isinirra jiraata akka gottiin jedha. Haala qabatamaa Oromiyaa keessatti mul'atu irrattis yaada kan kennan qondaalli waraana Biltsiginnaa kun uummanni naannichaa sirna aangoo irra jirutti abdii kutachuun sochii hidhannoo waraanni bilisummaa Oromoo geggeessaa jiru deeggaruu eegaluu isaanii ibsaniiru. Yeroo ammaa uummata naannoo Oromiyaa keessaa harki 90 sochii waraana bilisummaa Oromoo ni deeggaraa jechuun tilmaama isaanii kaa'an. Waraanni bilisummaa Oromoo Wallagga dabalatee kutaalee Oromiyaa hedduu to'ataa jiraachuus koloneelichi ibsaniiru. ደግፍ ይኖራል ግን አብዛኛው 90% የሚደግፈው ኦነግና የሰኔ ደጋፊ ነው እሱ ደግሞ በወለጋም አካባቢ እየተቆጣጠረ ነው ውስጥ ለውስጥ ደግሞ ሐረር አካባቢ እንዳለ ወጣቱ የእንትን ደጋፊ ነው የሸኔ ደጋፊ ነው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሸኔ ትለዋለህ እንደ መንግስት አሁን ነጻ ነው ብዬ ነው አሁን ነጻ ስለሆንክ ነጻ እንደ ነጻ ሰው እንደዛ ነው ኦነግ ነው የነበረው አይደል ተቀይሮ ነው ያው Garooduutti aanutti wayitaa ceenu Abiy Ahmed Itoophiyaa facaasee gaanfa Afrikaa illee nagaa dhorkuu fi qarqararra gahee jira jedhu xiinxalaa olaanaan gaanfa Afrikaa fi daayirektarri World Peace Foundation Professor Alex Diwal waraannii fi gaagaamni namoomaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru nageenyaa fi maammataa alaa Ameerikaatiif danqaa guddaadha kan jedhan namni kun Balani rakkoo kana uummata Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa qofa irratti waan hin daanga'iniif Ameerikaan qaamolee waraanaa hammeessuu keessatti qooda qaban callistee ilaaluu hin dandeessu jedhan. Waraanni Itoophiyaa raasaa jiru kun akka tasaa kan uumamee fi dhibdee siyaasaa waliif faallaa irraa waan maddeef akka salphaatti kan ilaalamu miti jedhu Professor Alex Diwal. Tigraay keessatti yakka suukanneessaa tahetu raawwatame. Humnoonni Biltsiginnaa beelaa fi gudeeddii akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa turan kan jedhu xiinxalli bal'aan qorataanii kun barreessan sirni Biltsiginnaa haleellaa irratti taasifamaa jiru dandamachiisuuf dargaggoota leenjii malee waraanatti hoofee ficcisiisaa jiraachuus saaxilanii jiru. Kana malees sirni Abiy Ahmed haasaa jibbiinsaa duguuggaa sanyii hordofsiisuu danda'an akka tooftaa piroopaagandaatti fayyadamaa turuu fi ammallee kanumatti jiraachuus itti dabalanii ibsanii jiru. Abiy Ahmed fi dabballoonni naannoo Amaaraa uummata siivilii gara dirree waraanaatti bobbaasuun boodarraa ammoo CDF uummata nagaa ajjeese jedhanii watwaatuu jechuun taajjabbii isaanii kan barreessan hayyoon kun
Gochaan Abiy Ahmed kunis abjuun isaa Itoophiyaa sirna moototaan bultu deebisanii ijaaruu ta'uu qabatamaatti garuu biyyattiyyuu balleessuuf qarqararra gahee jiraachuu ibsanii jiru. Hoogganoonni Afrikaa hedduun Abiy Ahmed biyyattii qarree diigumsaatti oofee gaaga'ama siyaasaa fi namoomaa gara gaanfa Afrikaatti babal'isaa jira jedhanii akka amananis xiinxala isaanii keessatti kaasanii jiru Profeesar Alex Diwaal. Waan ta'eefis biyyoonni kunniin tarkaanfii qoqqobbii Ameerikaan Abiy Ahmed fi Isaayyaas Afwerqii irratti fudhataa jirtu gammachuudhaan waan simatan fakkaataa jechuun xiinxala isaanii xumuranii jiru Profeesar Alex Diwaal. Oduudhuma walqabatuun beellee naannoo Tigraay kan waraanni dhale hammaataa dhufuu isaatiin hawwanii fi daa'imman haala nama suukanneessu keessa jiru jedha gabaasni Aljaziira. Daa'imman hospitaala gahan illee xanneen dhumaa akka jiran ragaa hospitaalaa wabeeffachuun miidiyaan kun gabaasee jira. Abrahaam Birruu guutuu gabaasa kanaa isinitti hima. Haftoom Haayilaay daa'ima kichuu ji'a 18ti. Bo'uufillee jabina hin qabu laafeera. Daa'imni kun kiiloogiraama 3 ulfaata. Harma haadha isaa hodhee akka beela hin baane haati isaa ofiif waan nyaattu hin qabdu. Xanneen dha'ee jira. Haatii fi mucaan kun kan dhufan aara guuree bakka jedhamu lafa gara baha magaalaa Maqalee jirturraayi. Achi beela hamaatu jiraa jedha gabaasee Aljaziiraa kun. Wanni nyaatamu erga nu jalaa dhume ji'a caallee jirraa jetti. Haati mucaa kanaa Aadde Girmaanesh Mallas. Waraana ji'oota 10 keessatti beelli baadiyyaa Tigraay keessa ture amma naannawa magaalaa Maqalee gahee jiraa jedhama. Amma osoo hin nyaatin guyyaa 4 turuun waan baramaa dhufe ta'ee jiraa jetti. Dabree midhaan xinnoo magaalaa Maqalee irraa firoonni keenya nuu fidaniin jiraachaas geenye jetti. 7 lamaaf namni naaf fida jedhee midhaan eeggachaan ture kan jettu haati tun namni hunduu rakkina keessa waan jiruuf qubanan qabaanne jetti. Waa'ee daa'ima ishee kichuu Haftoom kanaa baay'ee waan dhiphatteef fulbaana gaafa ayyaana qaammee miilanaa manaa ganda aara guuree baatee gara hospitaala Aayidar deemuu ishee himti. Olloonni koo akka manaa hin baane na gorsaa turan. Hospitaalli maal sii godhaanaan jedhu. Ani daa'ima koo kichuu xanneedhaan na harkatti gaggabaa jiru na harkatti du'ee arguu hin fedhu. Hospitaalli guddichi Aayidar Maqalee kun ji'oota 2 darban daa'imman 60 xanneen dha'e. Wal'aanuu dooktarri daa'immanii hospitaalichaa Dr. Abrahaa Gabragizaabeer himanii jiru. Waraanni kaaba Itoophiyaa waggaaf deemu nama miliyoona 2 buqqisee jira. Guyyaa humnoonni Tigraay naannicha dhuunfatanii kaasee tajaajilli teleekoominikeeshinii hin jiru jedhu jiraattonni. Gaaffiif deebii namoota 12 wajjin gooneen akka hubannetti maatiin daa'imman, dooktaroonni, narsoonni, namoonni buqqaanii jiran hawaasi bal'aan kadhatee nyaachaa jira jedha. Gabaasee Aljaziiraa kun suurii fi suur-sagaleen hospitaala Aayidar keessa fudhanne gaaga'amni namooma hamaan jiraachuu ragaadhaa jedha. Daa'imman xanneen dha'ee hospitaala ciisan ka gulukoosiin itti suuqamee jiru foon irraa dhumee lafee qofti hafe kan suuraan isaanii ijaaf hin tolle baay'ee arguu gabaasee jira Aljaziiraan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka jedhetti guutummaa Tigraay keessatti namoonni miliyoona 1,800 caalan beelaaf saaxilamoodha. Naannichatti ulaan gargaarsa namoomaa cuccufamee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii balaan namoomaa inni hamaan osoo hin qaqqabin ulaan gargaarsa namoomaa akka banamu irra deddeebiin waamicha gochaa ture. Guyyaatti yoo xiqqaate konkolaattonni nyaataa fi gargaarsa namoomaa nyaata hin ta'in akkanumallee boba'aa fe'an 100 ta'an Tigraay galuu qabu jedha. Garuu ammallee karaan akkuma cuccufametti jiraa jedha. Mootummaan giddugaleessaa fi humnoonni Tigraay isaantu karaa cufee jechuudhaan quba walitti qabu. Jiraattonni magaalaa Maqalee Aljaziiraan dubbisee akka jedhanitti loltooti mootummaa giddugaleessaa Tigraay keessaa ba'uu hordofeeti gargaarsi namoomaa ugguramee gaaga'amni namoomaa kan hammaate. Haga sanaatti wayyoo qabna turree jedhu. Gabaa nyaata bitachuuf qaala'insa hamaatu jiraa jedhu. Haalli kun uummanni naannichaa akka karaatti ba'ee kadhatu dirqisiisee jiraa jedha gabaasi kun. Hospitaala Aayidar kan Maqalee jiru keessaa meeshaalee wal'aansa fayyaa dhumaa jiru. Daa'imni kun immoo Gabra'anaaniyaa Tasfaay jedhama. Hospitaala Aayidar ciisa. Gabra'anaaniyaan daa'ima 13ti. Ulfaatinni isaa kiiloogiraama 4. Osoo walirraa hin kunne booya. Abbaan isaa Tasfaay hiluuf qonnaan bulaadha. Hagayya 22 gara hospitaalaa fidanii dhufan. Ji'oota 2 oliif nyaata hin qabnu jedhu. Nama kadhannee yoo nageenye aannan akka hin binne bituu hin danda'u. Haati akka noosifne harmi hin ba'uuf boo'ee walirraan kutuu jedhu obbo Tasfaay. Boo'icha daa'ima isaanii kichuu kanaan kan dhiphatan obbo Tasfaay yeroon of wareeguuf yaadellee jiraa jedhu. Dooktarri daa'immanii hospitaala Aayidar Dooktar Abrahaan
kan kana caala hammaatutti deemaa jirraa jiru. Dhaabbileen fayyaa keenya waan wal'aansa kennaniin fixataa jiru. Aannan damdamannaa daa'immanii torban 3 booda ni dhuma. Kanaaf torban 3 booda wal'aansa dhaabullee dandeenyaa jedhu Dr. Abrahaan. Ammaaf daa'imman kunneen Haaftoomii fi Gabra Anaaniyaan hospitaala keessaa aannan damdamannaa fudhachaa jiru. Dr. Sintaayyoo Misgaanaa Daayireektara ittaanaa hospitaala Ayidari nyaata hospitaalichi qabu dhukkubsattootaaf kennaa akka jiran dubbatu. Sababa tajaajilli ibsaa nu jalaa ciccituufillee qorannoo dhaabne jirra. Meeshaaleen wal'aansaas suphamaa hin jiran. Wal'aansuma bu'uuraa kennaa jirra. Sababa konkolaattonni keenya boba'aa hin qabneef guutummaa Tigraay keessatti hojjettootaa fi ogeeyyii fayyaa gara dhaabbilee fayyaa fiduufillee rakkannee jiru Dr. Sintaayyoon. Naannicha keessatti namoonni meeqa hanqina nyaata madaalawaan akka dhumanillee beekuu hin dandeenye jiru. Sababa tajaajilli telekominikeeshinii adda citeef buufataaleen fayyaa maal keessa akka jiran hin beeknu jedhan. Aljeziiraan dhimma kanarratti deebii dubbii himtuu waajjira ministeera muummee Billanee Siyyuum eegaa turullee haga gabaasi kun bahutti deebiin argannee jedhee jira. Naannoo Amaaraatti magaalonni Baahardaarii fi Gondar muddama guddaa keessa seenuun dhagahame. Muddamni kunis kan uumame sochii waraanaa uummanni Qimaantii taasisaa jiruu fi dargaggoonni Amaaraa faannoo jedhamanii of waaman waraana biltsiginnaa irratti haleellaa geggeessuun waan itti fufeef jedhamee jira. Muddamaa fi sodaa nageenyaa kanarraa ka'uudhaan biltsiginnaan naannoo Amaaraa magaalaa Baahardaarii fi Gondar keessatti labsii ugguraa adda addaa of keessaa qabu baasuu isaanii miidiyaaleen naannichaa gabaasuu irratti argamu. Akka labsiin naannoon Amaaraa baase kun jedhutti humnoota ajaja mootummaa jalatti gurmaa'anii jiraniin alatti qawwee hidhatanii socho'uun dhorkaa ta'uu agarsiisa labsiin fuula kominikeeshinii naannichaa irratti maxxanfame. Kunis walitti gaarreffannaa fi muddama faannoo Amaaraa fi caasaa sirna mootummaa biltsiginnaa Abiy Ahimadiin durfamu gidduutti deemaa ture hammaachuusaa kan agarsiisudha jedhamaa jira. Dabalataan leenjiin waraanaa kennamu kamiyyuu sirna biltsiginnaa jalatti hoogganamuu qabaa kan jedhu labsiin naannoo Amaaraa bifa haaraatiin bahe kun tarkaanfiin sirnichaa kunis qoqqooddaa dabballoonni biltsiginnaa naannicha keessatti babal'atee deemaa jiraachuu agarsiisaa jedhameera. Yeroo dhihooti asitti magaalaa Gondarii fi naannoo isheetti faannoo Amaaraa fi waraana biltsiginnaa gidduutti lolli irra deddeebiin uumamuun gabaafamaa tureera. Sababaan lola kana ammoo yaalii saamicha meeshaa waraanaa gurguddaa dargaggoonni Amaaraa waraana biltsiginnaa irratti raawwataa jiran ta'uutu himama. Bifuma wal fakkaatuun waraanni Shaabiyaa Gondar keessa qubatee jiru jiraattota naannichaatiin walitti bu'uun rakkoon hamaan dhalatee akka ture maddeen naannichaarraa beekuun danda'ameera. Akka maddeen naannichaarraa dhaga'amaa jirutti loltoonni Eertiraarraa dhufan konkolaattota saamuudhaan gara Eertiraatti dabarsuuf yeroo yaalii taasisanitti walitti bu'iinsi kun dhalachuuf danda'eera. Waraanni Shaabiyaa armaan durallee saamicha qabeenyaa dabalatee yakkoota waraanaa hedduu Tigraay keessatti raawwatee jira jechuun miidiyaaleen idil addunyaa baay'een gabaasaa jiru. Lolaa fi saamicha magaalaa Gondarii fi naannoo isheetti taasifamaa jiru kanaan gama lamaanurraa miidhaan dhaqqabe jiraatus sirni